Wanta sirriitti ilaaltan kun ulaan ula qaama saalaa daa'ima waggaa 5 keessaa baafamedha. Daa'imni waggaa 5 kun hiriyoota ishee waliin taphataa turte mana erga galtee booda tasa karaa qaama saalaa ishee dhiiguu jalqabdi. Amma dhiisadanii eeganii akkasumas yeroo ilaalan wanti madaa'eeru hin jiru. Wanti kana fidus naannoo sana hin jiru. Calmadee dhiiguu jalqabe. Osuma akkasiin jirtu mana buufata fayyaa deemte akkasumas achittis waan ta'e hin argamne gara hospitaala adda addaas deemte dhumarratti gaafa laallu daa'imni dhiigaama jirti. Akkasumas gaafa maatii gaafannu daa'imni hiriyoota ishee wajjin bishaan lagaa keessa taphataa turte. Kanaaf dhiiguun jalqaba karaa qaama saalaa saba tokko malee kan akka tasaa jalqabu erga bishaan lagaa keessa asaa turte booda kan dhufuu danda'u ulaan ulli qaama saalaa yeroo seenudha. Kun egaa dhibeen kun carraan kana ta'uusaa baay'ee ol kaa'adha jechuudha yeroo akkasii. Daa'imni bishaan keessa taphataa turte sa'a tokko lamaa booddee dhiiguu jalqabde. Kana booddee maal goone qaamni ulaan ulaa uumamaan bishaan akka salphaatti qaama isaanii keessa gara alaatti ba'a. Kanaaf qaama isaaniirra yoo ashaboon jiraate bishaan qaama isaanii keessa gara alaatti ba'uudhaan shushuntuuranii yookaan xiqqaatanii goggoganii du'anii qaama gadhiisu. Kanaaf nutis maal goone karaa qaama saalaa ishee normaal saalaayini yookaan gulukoosii ashaboo qabu isa kana itti daballe erga akkas goone booda daqiiqaa muraasa booda meeshaa pireejiriidhaan ofitti gottotu kan saakshiniidhaan ofitti gottotuun xiqqoo gottotne yeroo kana wanti kun akkuma argitan kana akkas ta'ee qaama saalaa keessaa ba'e jechuudha. Haala kanaan egaa osoo virjiniitii ishee yookaan durbummaa ishee irratti miidhaan fidin wanti kun qaama saalaa ishee keessaa ba'e akkasumas baay'ee dhiigdee turte. Baay'ee dhiigdee waan turteef galgala tokko bultee dhiiga yeroo 2 fudhatteetu fayyitee baate. Kun egaa torbee tokko duraadha jechuudha. Kana wajjin kan wal fakkaatu keessa riippoortiin biyya keessaa dhiyaate waggaa muraasa dura Jimmatti daa'imni waggaa 3 daa'imni dubaraa akkas taateetti akkasumas Gimbiitti immoo dubartiin waggaa 70 akkas taateetti. Kan daa'imman kana xiqqoo kan cimsumaadha. Osoo durbummaan isaanii miidhamiin ba'uu qaba waan ta'eef of eeggannoo cimaa fi xiqqoo hin cima. Ulaan ulli yookaan liichi jedhamtu kun yeroo hedduu baadiyyaatti ni mul'atti. Baadiyyaatti loon afaan keessa lagaa keessa ciniintee yeroo afaan isaanii dhiigsitu namoonni baadiyyaa jiraatan ni beeku kana sirriitti. Akkuma kanallee namoonni yeroo bishaan lagaa dhugan yookaan ittiin qaama dhiqatan funyaan keessa seenuun afaan keessa seentee lagaa qabachuun akkasumas dubartoota biratti qaama saalaa seenuun baay'ee dhiigsitee hanqina dhiigaa cimaa fiduu dandeessi. Kanaaf namoonni bishaan lagaa dhugan yookaan ittiin qaama dhiqatan yeroo akkasii sirriitti of eeggannoo taasisuu qabu. Yeroo bishaan dhuganis sirriitti ilaalanii dhuguu qabu. Akkasumas tariitii bishaan lagaa erga dhugan yookaan erga ittiin qaama dhiqatanii booda yoo dhiigan wanta kana shakkuunis barbaachisaadha jechuudha. Turtii gaarii galatoomaa.